jirtu obbo jirtu qabsoon tu bira garmumaatti jibanoonni gaaniinu Manni maal abbatama? loltuu kan tu wajjin jira alaabaa keenya nu oromiyaaf inni irratti bara Itoophiyaa afaan qaban ijaarame afaan qaban diinaa akkana godhiidha addumaan reefi gaachan uummata Oromoo obbo naa jiraat amoo awaaru umaa barataa Oromoo ni baan umaa barsiisaa Oromoo ni baan umaa hayyoota Oromoo ni baan umaa dholii Oromoo ni baan umaa maanguddoo Oromoo ni baan umaa dachee Oromoo ni baan jibannoon uummata Oromoo afaan qabu Wabo jirtu Absoontu bira garmumaatti dhufa jibannoonni gaanii dhufa reegaanonni gaanta taraara galmaan ni geenya alaabaa keenya nuun Oromiyaa Finfinneerraa ni mimmirsina tuuf gamtuuf bakka laan beelaaf dheebuuf hin jilbeenfannu barachaa lolla baraa baranna dhumaa barsiisaa Oromoo ni baafna dhumaa barataa Oromoo ni baafna dhumaa haadholii Oromoo ni baafna jibannoon afaan qabuuti keessa Yooyyaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anulee global media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeessaa jiruun sochii waraanaa cimeen lixa Oromiyaatti geejjibni daandii gurguddaa gufateetii jira. Woboon bifa kanaan itti mudduudhaan mootummaa afuuraa kutaatii jira. Egaa waan woboon itti muddaa jiru kana takka takkaan gurra isin buusa. Itti dabaluudhaan immootu Yunivarstii Wallaggaa maqaa Haacaaluu hundeessaan mana barumsaa muuziqaa hundeessu isaa gurra isin buusa. Numarratti Koreen Olompikii Tokiyoo meedaaliyaa kantiibaan ciniinee haaraan bakka buusuuf jechuu isaas isin dhageessifna. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii cimaa gaggeesseen sochii waraanaa lixa Oromiyaatti geejjiba daandii gurguddaa gufachiise. Godina Qeellam Wallaggaatti Wallaggaa lixaa sababii waraanaatiin daandileen gurguddaan cufamuu iddoodhaa iddootti socho'uuf rakkachaa jiraachuu hawaasni naannichaa dubbatan. Jiraattonni naannichaa akka jiranitti haala amma duraa mul'ateen addatti daandiin konkolaataa Gimbii fi Najjoo, Gimbii fi Dambidolloo akkasuma Gidaamii fi Asoosaa cufameera jechuun dubbatu. Kanaan kan qat godhee lolee haleellaa gaggeessee daandii kana cufe mootu waraana bilisummaa Oromoo jaalmaaroodhaan hoogganamu jechuus dubbatu. Bulchitoonni godinaalee lamaanii akka jedhanitti sababni geejjibni danqameef hidhattoonni konkolaattota irraa furtuu fudhachuun akka ta'e himan. Keessumaayyuu konkolaatawwan xixiqqoolee yookaan konkolaatawwan waraanni ittiin geejjibuu danda'u waraanni gaafa argatu qulfii irraa fudhateen konkolaataa fudhate san immoo waraana isaa bakka barbaade irraa gara fedhetti ittiin geessa. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Iliyaas uummata guyyoota darban kana humnoonni hidhatan daandiitti bahuun konkolaachiftota irraa furtuu konkolaataa fudhachuun bosonatti deebi'aa waan turaniif rakkinni tokko jira malee daandiin cufame hin jiru jechuun waakkatu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garii bosonaa ba'ee karaa gubbatti qawwee namatti qabuudhaan konkolaachistoota eega dhaabbatee furtuu irraa fudhatee gara bosonaatti adeemu malee ammallee daandiin kunniin nagaa qabaa uummatis irra deemaa jira ittis gargaaramaa jira jedhen. Jiraattonni godinaalee lamaan irraa dubbifaman daandiin cufamuu isaatiin wal qabatee eebba barattoota Yunivarsiitii Wallaggaa sanbata boruu gaggeeffamu irratti hirmaachuuf imaluu akka rakkatan himu. Daandiin cufamee hin beeknu murteen keenyaanis daandii cufamee hin jiru. Iddoo tokkotti rakkoon nageenyaa wanta jiruuf kan daandii qabsiisuu darbee of eeggannoof wanti jedhame jira. Karaan alaa sochiin uggurame hin jiru jedham obbo Liyaas bulchaan godina Wallagga lixaa. Hidhattoonni woboo abaa'oo shanee ittiin jedhan meeshaalee boodatti hafaa harka duwwaa fi doorsisaan konkolaataa irraa qulfii fudhachaa akka turee fi lakkoofsa konkolaattota balaa kanaaf saaxilamanii ammatti akka hin barres himaniitii jiru.
torbaan xumuramaa jiru kana keessa godinaalee Oromiyaa kan akka Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti sochii waraanaa jabaan kan gaggeeffamaa akka jiru hordofneeti jira. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa haaluma wal fakkaatuun imalli daandii bulchaan godina Qeellam Wallaggaa haaluma wal fakkaatuun imalli daandii guddaa godina keessa qaxxaamuru kan cufamee fi shiftoonni yookaan WBO'n konkolaachiftota irratti qulfii waan fudhataniif malee daandiin cufamee hin jiru jedhan obbo Gammachuun. Guyyaa lama dura aanaa Hawwaa Galaan bakka Yaasuus jedhamuttitti konkolaataa 3 irraa hidhattoonni qulfii fudhachuu obbo Gammachuun mirkaneessan. Aanaalee godinichaa tokko keessatti dhagaa fi mukaan daandii cufuuf yaalameera. Kan nuun jedhan bulchaan godina Qeellam Wallaggaa yaaliin kun atattamaan fashalaa'eera. Daandiin haala kanaan cufames hin jiru. Tarkaanfiin WBO'n yookaan shiftaan bosona keessa socho'u godhaa jiru gatii dhabeera. Mootummaadhaan fashalaa'eeras jedha namni kuni. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Iliyaas yeroo ammaatti sochiin hidhattootaa kan dhaabsisu bakki sakatta'amuu qabu sakatta'amee bakki ilaalamuu qabu ilaalamee sochiin hawaasaa bakka idileetti deebi'aa jira jedha. Jiraataan dubbifame tokko dhuma torbee darbee firaa gaafachuu Gidaamirraa gara Gimbii kan dhufan kaasuun sababa daandiin cufameef qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenyes ibsan. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shororkeessaa jedhuun labse ammoo daandiiwwan gurguddaa lixa Oromiyaa jiran to'achuu agayyaa 10 irraa miidiyaa hawaasaa irratti beeksise. Dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Odaa Tarbii daandii Gimbii Najjoo, Gimbii Dambidolloo, Naqamtee Bahardaar, Gidaamii Asoosaa humnoota isaaniin to'atamuu Tiwiitaraa gubbatti maxxansanii turan. Akka odeeffannoon qabnu agarsiisutti daandiin Naqamtee Bahardaar geessu jedhuun alatti kan dhugaa ta'u jiraattonni naannichaa muraasa dubbisuun mirkaneeffameeti jira. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kanatti mootummaa kokkee qabuudhaan daandiiwwan kanneen to'ateetii jira. Mootummaan muddamee waan godhus akka wallaalaa jiru hubatameetii jira. Odeeffannoo keenya biraatiin Yunivarsiitii Wallaggaa maqaa Haacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa hundeesse. Yunivarsiitii Wallaggaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuun eebbise. Manni barumsaa muuziqaa kun gosaawwan barumsaa akka aartii, muuziqaa, fiilmii fi gaazexeessummaa fi communication kan itti kennamudha. Pirezidaantiin Yunivarsiitichaa Dr. Hassan Yusuf Yunivarsiitii Wallaggaa fi maqaa hojii weellisaa kana dhalootatti akka darbuuf mana barumsaa kana maqaa isaatiin hundeessu murteessine jedhan. Yunivarsiitiin keenya yeroo weellisaan jaalatamaan kun wareegama waan yaadannoo tokko ta'uu qabna jennee maqaa isaatiin manni barumsa muuziqaa akka banamu seeneetiin keenya murteesse. Karaa akaadaamiitiin kan hojjetu waan ta'eef dhalootatti waan darbudha jedhan. Manni barumsichaa Yunivarsiitichi Haacaaluutiin bane kan akka biyyattii mana muuziqaa afaan Oromoo kan jalqabaa taha jedhan Dr. Hassan. Mana barumsaa kuni akkuma biyyaattu mana muuziqaa afaan Oromootiin ittiin baratamu kan jalqabaa ta'a. Kanaan dabalatattis afaanota birootiinis muuziqaan ni baratama jedhan. Waggaa tokko darbee kanas meeshaalee muuziqaa mana barumsichaatiif barbaachisan guutamaa turuun waan xumurameef eebbifameera jedhan. Sagantaa eebbaa mana barumsichaa kana irrattis seenaa hojiin Haacaaluu akkasumas muuziqaan afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhu qorannoon akka dhihaates himan. Mana barumsa muuziqaa kana akkuma mana muuziqaa Yaareeditti beekamaa akka ta'uu fi ijaarsi gamoos ta'ee wantoonni barbaachisoo ta'an hedduun gara fuula duraatti guutamaa akka deemus himan. Sagantaa eebba kanarratti weellistoonni, hayyoonnii fi namoonni bebbeekamoon hirmaachuus himan Dr. Hassan. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Haacaaluun nama akkamii akka ta'e hundi keenyaa ni beekna. Nama dhugaan Oromoodhaaf jiraatedha. Nama kijiba hin beekne, as qabiif achi qabii hin beekne, artistii garee filatee yookaan immoo artistii dhaaba filatee
dabballee dhaabaa ta'ee hojjetu yookaan sirbu osoo hin ta'in Haacaaluun artistii sabaa kan sabaaf qofa sirbu kan biltsiginnaa faarsu kan KFO faarsu kan ABO faarsu yookaan immoo kan PBO yookaan kan ABO tokkoomee yookaan kan dhaaba fedhe haa ta'u dhaaba kamillee kophaatti faarsu kan dhaaba tokko kophaatti leellisu osoo hin ta'in dhaaba Oromoo hundaa ija tokkoon kan ilaalu dhaaba Oromoo hundaa ija tokkoon kan ilaalu fi walqixa kan jaalatu saba isaatiif qofa mootu kan weellisu kan dhaaba jala hin menneqanne kan dabballee dhaabaa hin taane artistiin yoo ka jiraatu taate artist Haacaaluu Hundeessaa qofa. Akkuma argaa jirru har'a artistoota hedduutu jira garuu hundi isaanii dabballee dhaabaati malee yookaan hawwisoo baandii dhaabaati malee artistii sabaa hin fakkaatan. Artist Haacaaluun goota caalu kan amantaan nama adda hin baafne kan islaamallee kiristaanallee waaqeffatallee qixa jaalatu kan sheekillee qeesillee qixa jaalatu kan dhugaadhaaf immoo Oromoo hunda wal qixa jaalatu Arsii Wallagga Harargee Jimma Iluu Abbaaboor Baale Boorana Gujii Wallo jedhee kan addaan hin qonne hundumaayyuu kan qixa jaalatuu fi hundaafuu kan qixa doodhu artist Haacaaluu Hundeessaa kan dhumarratti saba isaatiif wareegame. Oolmaa isaa kanaaf jecha mootu Yunivarstiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa kana isaaf hundeessiti jira. Yunivarsiitiin Wallaggaa ulfaatu guddaa haa galatoomu. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon kennaa kanaan raawwataa odeeffannoo hafan yeroo itti aanuun isin dhiyeessina. Ammaaf kanumaan gargar baanaa hanga walitti deemuutti nagaan nuuf tura.